kan jedhamuun wantoota ja'a waliin ni ilaalla jechuudha. Naamusa jireenyaa akkuma beektan wantoonni uumamaan jireenya keessatti nuti raawwannu garuu seerota jireenyaa yookiin naamusa jireenyaa jedhamuun beekamu jechuudha. Wantoonni kun nuti goonus nuti gochuu baannus wantoonni kun uumamaan wanta jiruudha jechuudha. Kanaafuu wantoota jahan kana jireenya keenya keessatti gochaa jirramu gochaa hin jirru jechuudha. Kanaaf of gaafanna. Amanuu keenya dura osoo hin kadhatin dura hin amanin. Osoo hin kadhatin dura hin amanin. Hoggaa wanta barbaannu san yoo kadhanne wanta sanirratti immoo nuuf ta'a jennee yoo amanne malee wanti sun wanta ofii keetii hin barbaanne kan ofii keetii hin barbaanne akkamitti siif kenna. Akkamitti amantee immoo naaf ta'a jetta. Kanaaf wanta kadhatte tokko kadhannaa san wanta jilbeeffatteef tokko jilbeeffannaa keessaniin irraa kaatee ni amanta. Erga amanteef booda immoo wanti sun akka baasii ta'utti waaqayyos immoo akkasinii ta'u akka naaf ta'a jedhaati amanaa akkasitti fudhadhaa anko akka isiniif banamaa barbaadaa isiniif kennamaa akkuma jedhame san jechuudha. Kanaaf osoo hin jilbeeffatin dura osoo hin kadhatin dura hin amannu kan jedhamu sun kanaaf jechuudha. Akka lammaffaatti irratti immoo dubbachuu keenya dura dhaggeeffadhu jechuudha. Baay'een keenya wanta dubbannu san osoo hin beekin dubbachuudhaaf hin jechuudha. Wanta dubbachuu nu barbaachisa. Dursa naman sun maal dubbata miirri isaa maal jechuu barbaada akkam jechuu barbaada rakkoo guddaa qaba jechuudha. Kanaafuu akka seera naamusa jireenyaatti maal jedha seetanii dubbachuu kee dura dhaggeeffadhu jedha jechuudha. Akka sadaffaatti immoo osoo baasii hin godhin dura argachuu nu barbaachisa jechuudha. Meeqa keenyatu osoo hin qabaatin dura waan kanan godha waan akkasiin godha waan akkasiin godha jennee namaaf illee waadaa kan karaa jirru meeqa keenyatu jira. Kanaafuu dursa argadhu baasuudhaan duratti waan akkasii tan godha jechuudha. Maallaqa akkanaan godha jechuudha. Maallaqa akkasii akkasan godha. Maallaqa akkasii gaafan argadhe gaafan waan akkanaan godha. Waan hundaafuu afaan keenya sirriitti xiyyeeffannoo kennuuf nu barbaachisa jechuudha. Kanaaf baasii gochuudhaan duratti dursa argachuun nu barbaachisu seera jireenyaa keessa akka jiru beekuun barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa immoo akka Afuraffaatti barreessuun kee dura yaadi. Meeqa keenyatu amma diyaarii keenya yookiin oolmaa guyyaa keenyallee ni barreessa daftara fudhattee osoo hin yaadin irra teenyee booda immoo teenyee kan yaadnu meeqatu jira. Kanaaf kanumarraa nu banne jechuudha. Meeqa keenyatu yaada tokko yaada mataa kiyyaa tokko nan barreessa jedhee osoo hin yaadin daftara fuudhee maalan barreessa dursa yaaduun qaba. Maalan barreessa maal ilaalchiseen barreessa akkamiinan barreessa nan gabaabsamoo nan dheeressamoo jennee sirriitti adda baafnee yaaduun baay'ee barbaachisaadha jechuudha seera jireenyaa keessatti jechuudha. Akka shanaffaatti immoo osoo hin dhiisin dura yaadi. Meeqa keenyatu biizinasii yookiin immoo daldala tokko nan jalqaba jennee osoo hin jalqabin dura akka koonu beeknee kan dhibnu meeqatu jira. Osoo hin yaadin dura akka ulfaata ta'e jennee ofitti meeqa keenyatu jira. Kanaaf wanta kamiiyyuu yaaluun akka jiru dhiisuun nurra hin jiraatu jechuudha. Dhiisuun duratti yaaluun akka nurra jiru seerri jireenya nutti hima jechuudha. Kanarraa wanta guddaa barata namni beeku kanarraa waan guddaa barata jechuudha. Kanaaf yaaluun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Kan biraa akka jahaffaatti osoo hin du'in dura jiraadhu jechuudha. Meeqa keenyatu gammachuu mukaan ani gaafa waan akkanaa argadheen gammade. Ani waan akkanaa gaafan ta'een gammade. Ani waan akkanaa gaafan godhen gammade. Kanaaf har'a jiraadhu har'a yeroo har'a kanatti yoo gammadde boruun kee immoo har'a irratti ni gammade. Har'a irratti yoo cimtee jiraatte boruun kee immoo har'a irratti cimee jiraata. Kanaafuu seera jireenyaa keessatti guyyaan har'a kan boruuti irratti jechuudha. Kanaaf sirriitti takka jiraanna malee lama hin jiraanne. Oolmaa guyyaa keenya keessa irratti guyyaan nama kamiifiyyuu kan irratti dabalaaf hin jirtu. Guyyaan daa'ima har'a irratti guyyaan ishii dhaloota ishiitirraa kaasee nurraa gadi hir'ifamaa dhufa jechuudha. Kanaaf kana beeknee jiraachuun akka nurra jirutti waan
seera waaqayyo keessaan hin baafneen bifa saniin jiraachuu akka qabnu jechuudha. Qabaannetis dhabnus waan qabnu saniin gammannee jireenya keenya itti fufuu akka nurra jiru seerri jireenyaa naamusni jireenyaa kan jedhaman wantoonni jaan kun nuu hima jechuudha. Kanaaf akkas jiraachuun akka nurra jiru sirriitti beekuun baay'ee barbaachisaadha isiniin jedha. Viidiyoo kana warreen sabiskiraayibii naa gootan galanni guddaa isiniif haa ta'u, ulfinni isiniif haa ta'u jecha na jajjabeessuu keessaniif waaqayyo ulfina isinii haa kennu. Ammallee na jajjabeessaa namoota hiriyoota keessanillee illee qoodaa. Wanni xiqqaan waan nama jijjiiru hin beekan. Kanaaf hamma beeknuun walirraa barachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Hiriyoota keessaniif illee sheerii gochuufiin akkasumallee anas sabiskiraayibii godhaan anaafillee mooraalii naaf ta'a jechuu horaa naa bula.